biltsiginnaaf kaan hin jenne waan abaa'oon dubbachuu qabu waan kafaa'oon dubbachuu qabu waan ani ilma oromootiif qabsaawa namni jedhu dubbachuu qabu tokko hangaasan kaleessa dubbatu kanaa ol maal isin yaa godhu kanaa ol mataa irra isin baata hangaasan kanaa ol hangaasan dhugaa oromoodhaa bifa kamiin haa dubbatuu barbaadde akkam jirtu ilmaan oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii rabbiin gaalanaa ga'u nuti jirra ijoollee hiraatii oromoo hundaan gahaa jennaan kan jirtan yaatanii baddanii oromoon akkana taane ka wal adda dubbiin jedhe hangaasaan dubbiin wal adda tan duriitiin takkaa miti zamanni kun zamana waan ani ilma oromootiif qabsaawa namni jedhu dubbachuu qabu tokko hangaasan kaleessa dubbatu kanaa ol maal isin yaa godhu kanaa ol mataa irra isin baata hangaasan kanaa ol hangaasan dhugaa oromoodhaa bifa kamiin haa dubbatuu barbaadde maaluma haa godhuu barbaadde hangaasan guyyaa inni balleessi hangaasan guyyaa inni karaa irraa dabe hangaasaa karaa irraa dabdee jirtaa deebi yoo inni dogongore hangaasaa namni itti dhiyaatan gorsaa jenna garuu ammoo hangaasan guyyaa dhugaa oromoo dubbate guyyaa haqa oromoo dubbate lakki hangaasan kanuma kaleessa nuti wal adda jedhee oromoo adda qoode nuti ilmaan maaliiti jedhee nurratti duula kan jetta yoo taate dhiifama waan jedhu barachuu hin dandeettanii jechuudha kaleessa guyyaa inni oromoota godina tokko arrabsu ofii kiyyaa yeroo sana kaaniyaadhaa keessattuu ofii kiyyaatti bilbilee afoon dhaabbatu iyyaadadha bilbileen sirrii hin jenne hangaasaa iddoo kanatti kuni dogongora guddaadha akkanatti deemuun oromoo hin tokkoomsu siyaasaa mormuu dandeessa alaa badhaa siyaasaa mormuu dandeetta siyaasaa jibbuu dandeettu gocha dhaada namoonni naannoo kanaa dhalatan godhan yoo dhaaba abaa'oo keessatti abaa'oo keessa jibbuu dandeetta garuu oromoota naannoo tokkotti dhalatan maqaa kana itti baasuu abadan hin dandeettu siif hin ayyamnu jenneen nama lama taanee ni fudhate hangaasaan guyyaa sana booda jechisan ofirraa qabe garuu dhaaba siyaasaa oromoodhaa afoo dhaabbachaa ture har'a garuu yeroo waa'ee Jaal Daawud Ibsaa inni beesanaan dubbatu yeroo dhimma Jawaar Mohaammed beesanaan dubbatu yeroo Jaal Maarroo dhimma Jaal Maarroo beesanaan dubbatu har'allee warri isatti duultan osoo Tigreen waan oromoo akkasitti dubbatte harka tumtan osoo Amaarri waan oromoo akkasitti dubbatte harka tumtan osoo hanga dheengadda laalaa Amaarri waan goote Amaarri dheengadda maal goote barreeffama hangaasaan barreesse tokko ka'ee maa'ee addisuu araggaa maqaa isaa of keessaa qabu isa san fudhattee akkaataan isiin itti fayyadamte hubadha garuu miidiyaa oromoo kamtu haasawa hangaasaa Ibraahim godhe san kaapitaalaayiz godhamee naa hima which miidiyaan tokkochi waan san kaapitaalaayiz godhee itti fayyadamuu danda'e hin jiru namni hundi isaatu miidiyaan hundi isaatu olola kijibaa oofu malee miidiyaa mummuranii asii achi ergu malee miidiyaan maan oromoo tokkochi waan kana waan Amaarri dubbatu osoo taate waan 360 irra jala yaa'aa ooltan garuu waan hangaasaan dubbate san dhugaa oromoo hangaasaan dubbate amma durallee kan inni dubbate hangam itti fayyadamne because value hangaasaa feetan jibba hangaasaa garuu iddoon hangaasaan jiru namni bakka bu'aanii mana miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta'e haqa oromoodhaa kan jirtu dubbachuu qabu ifatti dubbate yeroo duraatiif garaa koo keessa waan garaa kiyya keessa jiru hunda naa baasee bakka dubbachuu namni haa dubbatu isa qofan argan yeroo an barreessaa ture nuttima waan irra walii galtanii fi waan irra wal dhabdan nuttima yeroo jennuun lakkii suuta gadi bayaa suuta akkas ta'a maal akkas gootanii maal godhuuf deemtaa kan jedhutu jira digital waboo warri taateef ati keessattuu biltsiginnaan illee nagaa qabdi dhugaa isinii maark marsaa kan digital waboos watch out because wanti hangaasaan dubbate sun laal amma dura waan an jedhe takka yaadadha ilmaan oromoodhaan wanti an jedhe maali yoo jettan mootummaan OPDOdhaa isiniin jedhe qaama sadaffaa tokkoo miti qaama arfaffaallee shanaffaallee jahaffaallee torbaffaallee saddeettaffaallee osoo woboon gaafate haal duree tokkoon maletti biltsiginnaan hayyamuu qabdii isiniin jedhe hangaasaan isa sana babal'isee kanarra wal dhabdan akka nuti irraan dubbanne woboo waan irra wal dhaban nutti nimne hayyoonni kun nutti nimne garuu warroonni caasaa fi neetworkii namoota walgahii sana keessa turanii fi
caasa abaa'os ta'ee woboo keessaa waa qabani garaa jalaan liinkiin ittuma yaa akkana walii galamee akkasin mari'atamee akkasin baratamee jedha garuu dhaabni kun qabsaa'u oromoodhaaf qabsaa'a abaa'oo woboon oromoodhaaf qabsaa'a eega oromoodhaaf kan qabsaa'u taate miseensa qofaaf garaa jalaan waan barbaadan itti himanii oromoo bal'aa irraa immoo ulaa itti cufachuun jaalattanii jibbitanis feetu liqimsitanii feetu haqqistanii ofirraa darbitanii dantaa kootii miti ummata oromootiin wama xalahaa irra barreessitan sana wadhaamee dhageeffadha waan takkaa miti laal ani hooggantoota sana irraa maal eegibeettanii wama xalahaa irra kaa'an san xalahaan tabiltsiginnaallee tan woboo abaa'ullee wal fakkaatti nama tokko barreessee bakka qofa maqaa tokko ofa jijjiiree yookiin armaa gubbaarra kaan qofa jijjiire nama tokko barreesse ani kana shakkiin qabu nama tokko barreesse wama takkallee wantummaan jedhan jiru garuu wanti akka oromoo tokkootti maal barbaade beektanii oromoon waggoota kana hunda akkuma woboon bosonatti wareegama qaalii kafalu oromoon biyya jiru hundatti alatti galee wareegama qaalii kafaleera dhugamatti ummanni oromoo biyya keessa jiru kamana haadhaaf abbaa isaa keessa jirus wareegama qaalii kafaleera kan qawwee hidhatee bosona seene qofaa miti kan jala sararree walitti waan barbaachisaa abbaan fedhe fudhachuu danda'a abbaan barbaade dhiisuu danda'a duuluus dandeettan abbaan fedhan akka fedhanii duuluu dandeettan garuu dhugaa jirtu tokkoon keessanii namoonni asirraa ilaalaa jirtan warrumaadha diijitaal ta'eetiin qaama tokko difeendi godhu osoo hin taane hundi isaa gahee mataa isaa taphatee jira gahee kanarratti maali marii keessatti na hirmaachisaa namni isin hin jedhee gaafatu hin jiru tokkolleen marii keessatti yoo xiqqaate yaalmaarroo arguu barbaannaan hawwii kenna ture waraana arguu barbaannaan hawwii kenna ture garuu maal irraa miis gootee yeroon geessee marii sana komatta'ettan asuma bahanii miidiyaa irra ta'anii wama xalahaa irra barreessan sana nuuf himanii kana wanti ture kana dhugaan jirtu kana waa hedduutillee irra walii galleerra wanta irra wal dhabneetiin uf dura mari'ate isaanillee galanii mari'atanii nullee gallee mari'anneetiin dhageeffadha isinis galtanii nullee gallee mari'anneeti walitti deebinutu jira hangasiif yaa ilmaan oromoo obsanuu godha osoo miidiyaadhaan nuun jedhanii jennaani oromoodhaaf hangas sagalee qaama marii oromoo mari'atu dhaga'uun fayyaa namaaf kenna kan kanan beene dhukkubsataa sammuu warri taatani rabbi fayyaa isin haa kennuu isiniin jedha rabbi fayyatti isin haa deebisuu isiniin jedha san ta'uu baannaan guyyaa woboonii tagaaruu wajji walii gale hundi isiitu warra diijitaal taateetiin diijitaal miidiyaa irraa anatu kana bakka bu'a jetteetiin loltu hundi isiitu jechuudha hundi isiitu guyyaa sana woboodhaan lolaa turan akkamitti Tigree wajji walii gala guyyaa san namni difeendi godhe nuyi nobody hoggana abaa'oo dabaladhaa warra diijitaal ta'eeti warrumaan asuma maallaqallee ka maallaqa kennullee hedduun isaanii rifaatu guddaatti ta'e now this is politically right oromoon yeroo kana keessatti humna isa barbaachisu kanaaf ammoo abaa'oo woboon qaama isa gargaaru kamii waliinuu waliif galee hojjechuun sirriidha liqimsa jaalattaniillee jibbitaniillee jennee guyyaa sanittiin hadhallee ammas uf duras marii mari'attan taanaan developmentii jiru waa hunda nutti oromoo sabni kun hin jedhu hanga takka irraa waa bucaati ummata kana afaan buusa ummata kana akkuma tasaa tasuma akka bakakkaa namatti gadi hin buusina ergaan koo kana warri diijitaal taatan tiiktookii warri qabataniitiin deemtan wal fixuu fi wal nyaachuu fi ajandaa waliif kennu isa tokkummaa oromoo cimsa oromootti ammoo hooggansi sadarkaa kamuurra jiru hooggansi sadarkaa kamuurra yerootti waan keessa jirtan waan dabarsitan waan hojjettan waan isinaf waan godhuudhaaf deemtan kan iccitii akka iccitiitti qabadhaati kan hawaasni keessan dhagahuu barbaadu ammoo hawaasa keessan dhageessisaan dhaamsa kooti san ta'uu baannaan homaa isin hin galchuu waan keenya isin dhagahuu hin qabdanii nuti waan hojjennu guyyaa fixutti amma wanti jedhamaa jiru maali waan tokko wanti jedhamaa jiru jira which they have to be careful namni biraa isin ittiin dubbatu ta'an ammoo nan dubban ammoo wanti jedhamu tokko maali wobooni hayyuu siyaasaas qaba kan maaliis qaba waa hundumaa ni qabna hayyoota biyya alaa kanas hin barbaannu hayyuu biraallee hin barbaannu jettee ijoollee miidiyaa kanarra waa hedduu ooftu jirti kun dogongora guddaadha anatu uf gaheen rabbi tokkocha ka uf gahee deemu dhageeffadha ka uf gahee deemu rabbi tokkocha abiyyi baankii qabu abiyyi taankii qabu abiyyi lafarraa woboo fixe jedhee haacaaluu ajjeesee Jawaar Mohaammed fa'aa hidhee jaalmaarroo yeroo lamaa sadi ajjeese jedhee bakka kana booda maal gochuu hin danda'anii TPLF duqee toona walgan jedhe TPLF wajjin gadi taa'ee maritti seene taakka
jaal maarroo fa'a wajjin gadi taa'ee maritti seene laama kuni maal isin garsiisa beektanii ka uf gahe rabbiin tokko malee eessumaayyuu akka hin jirre isin garsiisa ka uf gahe ka hunda isaatu gahe kan dachii kana nu'um rabbi qofa dhaabni siyaasaa tokkolleen ka uf gahe hin jiru tokkolleen ammoo dhaabni siyaasaa tokko uf geennellee kan jedhee konfidensii sana qabaachuu danda'u hawaasa Oromoo dhibbatti onne isaa yoo sirriitti beekedha qalbii uummata Oromoo dubbisuu yoo danda'edha beekaa feetan qabaadha PhD feetan baadha meeshaa waraanaa kan feetan baadha yoo uummata Oromoo dhahannaa uummata Oromoo sirriitti hin beekne ummanni Oromoo maal dhaga'uu barbaada maal barbaaduu qaba maal barbaada kan jedhu yeroodhaa yerootti jijjiirama addunyaa wajjin Oromoo dheessa jira jedhu qaamni hin beekne kamuu jechuudha bilchaginaa wanti morminuuf maaliif mormina kanaaf Oromoo yeroo ammaan tanatti wantoonni tokko wantoonni hedduun hamiidhaan odeeffamu jira amma fakkeenyaaf ala kanatti gaafii woboo kana ture jedhanii tarreessan waa'ee eega namoonni itti dhiyeenya addaa caasaa kanaaf qaban waan kana dubbachuun hin oolle maaf Oromoo maratti yoo dhaabnummaan matama gubbaa irraa yoo gad dubbate maal rakkoon inni qabu gaafii nuti gaafanne kana irratti yeroodhaaf walii gallee jirra okay yoo barbaachisan kan irratti waliin galin dhiisaa garuu kallattii wayii kaayuun akkamitti dadhabama wanti isin irra walii dhabdan kunoo miseensota keessa warri jedhamu diijitaal warri ta'an yaasaa jiru isin garuu citiidha jettanii qabattan yoo ukkaamstan dhibbatti ukkaamsanii dhabamsiisu eega ba'uun hin oolle eega warra waa kijibuu danda'uun dhugaan jirtu ba'uu hin oolle yaala wanti irra wal dhabda wanti irra walii galtan eega Mr. Xin bahuun hin oolle maal qaba afaan leencaa irraa Oromoon yoo dhagaheedha maal qaba afaan qaama mariisan keessa ture irraa warra mariisan keessa ture keessa Oromoon yoo dhagaheedha kana kan Oromoon isinirraa barbaadu miidiyaaleen Oromoo isin dubbachuun sodaatan ta'a rabbi qofa ka sodaatan beeka namni tokkollee wanti sodaanu jiru hanqina kana sirreeffadha in sirreeffannu kan jetta yoo taate deemtanii Oromiyaa bulchuun ni dhufa Oromiyaa bulchuun ni dandeettanii garuu onnee ummataa bituu hin dandeettan onnee ummataa bituu kan danda'amu sirriitti ummata isaanii dhageeffachuu hayyoota Oromoo barataniitiin biyya alaa jiran tuffachuu dhabu ofi qabanii haalli keessa jirru kana steepii kana irra deemaa jirra kanaaf abdiitu jira jettanii abdii horachiisu abdii sabni abdii qabu ni jiraata sabni abdii qabu uf dura deemuudhaaf uf dura utaaluudhaaf salphaadha garuu yoo cadhifamee akka nama sangaa gurguruutti marii kana goonee gatiin hanganaa naa kennee gatii hanganaa irra wal dhabnee gatii hanganaa guyyaa kana sii kennee guyyaa kana yoo sii kennite waan kana sii gurguradhaa yookiin sangaa kana sii gurguraa hanga guyyaa kana naa kennuu baannaan sangaan kiyyaa maallaqa natti faltallee siif hin deebi'u akka hin taane dubbiin qabsoo Oromoodha dubbii ilmaan Oromoo waggoota guyyaa walloo irraa eegalee tuulama irratti eegalee calii calanqoo hanga bahutti hanga hardhaan bahutti harma muraa harka muraa hunda dabalateeti namni madaa qaba namni madaa sana hunda qabu hunda isaatu kireeditiin durii sun ziiroo godhame lakki kireeditii hardhaa qofaa nu malee namni ittiin nu jiru bakka dhimma kana miseensa kenna qofa beekadhameetiin qaba mataanaan kun dogongora olaanaadha yeroon geesseen eenyurraa yoo waan eeggatu garuu dhugaa Oromoodhaa dubbachuun barbaachisaadha kanaaf adara amma dabarteerti ammaatuun dabarteerti walgahii itti aantu yeroo itti deebitan waan itti gaawu yoo itti eentan ummanni Oromoo qophaa'uu qaba ummanni Oromoo simannaadhaaf miti qophaa'uu qaba akka yeroo darbee aktivistoonni ni galan Oromoonni simataa dhaabni siyaasaa ni gala Oromoonni simataa miidiyaan biyya gala Oromoonni simataa abaa'onni gala Oromoonni simataa kafaa'onni gala paabaa'onni gale Oromoonni sabatee abaa'on tokkoomni gale Oromoonni sabatee dhaabbilee siyaasaa Oromoo dhalatan hunda Oromoon simachuu qofa osoo hin taane akkuma amma dura jedhame sana tokko taatanii baatanii shan taatanii galtan ammas taanaan dhagaa jiru isinitti maa dhageeffadha Oromoon keessoo isaatti jechuudha mootummaa bilchiginnaa qofa wajjin mari'achuu osoo hin taane keessoo keessanitti sammas mari'adha وعليكم السلام كيسو كيسني مريدا behind the door dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda wajjin mari'adha kafaa wajjin mari'adha jibbaa walirraa dhiisaa jibbaa dhaaba abaa'oo Jeneraal Daawud Ibsaa hooggan wajjin mari'adha
dhugaadha hidhamtoota siyaasaa hiikaa jettan garuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu qaba osoo hin taane ABO wajjin mari'achuu qaba. Hin mari'attan taanaan deemtee rakkoon nu mudatu alarraa yookiin biltsiginnaa walii galtanii deebitanii ammallee keessoo kennatti warrummaa mormitoota jedhan walii galuu akka hin dhabne sodaan qaban. Sodaa tanarra nan baasa Oromoon haa dhaga'u. Kanaaf marii uf duba deebi'aatii mari'adhaa. Hayyoota Oromoo ofirraan dhiibinaa ofitti qaba. Hayyoota keessaa immoo nama summii isiniif facaasu nama tokkummaa Oromoo hin barbaanne mootu taa'ee ati yeroodhaaf jedha cinatti qaba. Yeroodhaaf ati taa'i yaanni kan kee kun gaarii miti Oromoon tokkoomsu Oromoon kan tokkoomuu dandeettu wal danda'uuni kan jedhu kanaan hojjedhaan dhaamsa kooti. Dubbiin hangaasaan dubbate ammoo miidiyaaleen Oromoo sirritti irra deemanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Lakkii tuffattaniitiin bira dabartan taanaaniin waan hojjettan hin beektan jechuudha. All the medias. Obboleesso siif hin galle jechuudha. BOTD kan jettu wanta irratti walii galan ikkoo maali? Wanti irratti walii galan ikkoo beeksisaniiru hin beeksifne soba. Dhimma siyaasaa irratti immoo walii hin galle. Daangaan wanti irra walii galan kami? Wanti yoo siyaasaa irratti maal jechuudha siyaasa? Daangaa jara lamaanii naaf himuu dandeetta? Daangaa jara lamaanii naaf himuu dandeetta? Daangaa wanta irra siyaasaan daangaan isiyeessa. Wanti irra isaa walii galan maali? Maal jechuudha? It doesn't make any sense. Isa kana afaan isaanii irraa dhaga'uu barbaadaadha uummanni Oromoo. Maal afaan isaanii xalahaa irratti paaraagiraafii takkitti barreessan san afaan isaaniitiin dubbachuu maaltu isaan dhorga? Maaltu isaan dhorga? Tell me. Wanuma dhorgu naa hima. Wanti hangaasaan kaleessa dubbate dhageeffadhaan 100% garaa koo keessaa dubbate fayyaa ta'e jedheeniira. Ilmi dhugaa siyaa dhalatu jedheeniira. Ilmaan Oromoon wal dhabuu dandeenya diinummaa wayituu hin qabu. Garuu afaan isaaniitiin siyaasaa dha'oo jedhamu. Maal jechuun siyaasaan? Daangaan siyaasaa fi daangaan maal waa'ee hawaasummaa irra wal dhabanii turan? Dhimma siyaasaa irra waliin gala. Maal hawaasummaa irra wal dhabanii? Jaartiidha moo afooshaa irra wal dhaban? Warri akkas jettan kun. Warra dubbiin isiniin galle bakka akkas jedhame yeroo Abiyyi Lammaa Magarsaa fa'aa Abbaa Duulaa fa'aa iddoo kaasee achisiisu ofitti dhiyeessee nuun jedhaa turtan. Booda Lammaa Magarsaa bulbulamee dhabame hangammaa. Kanaaf daangaan qabu. Siyaasaan siif galee yeroo geesseedhaaf hin galle hin jiru. Daangaan siyaasaa takka lama qabxiilee siyaasaa keessaa kanarra walii galleerra kan biraa irratti waliin galleedha. Hangaasaan falaxee baasee rammoo OPDO irraa dhageenne jechuudha biltsiginnaa irraa dhageeffannee jechuudha waan irra wal dhaban. Oromiyaa keessatti aangoo qabachuudha